islaamummaan faaya caalu amantiin tokko isa hin madaalu yaa seera islaamaa seera hunda caalu namni isaan jiraate gara amantaa musliimaa waan dhufee fi ani jalqabumaa kaasee haati kiyyallee abbaan kiyyallee maatii kiristaana amantaa kiristaanaa keessatti dhaladhee pheenxeedha. Maatiin kiyyaa baay'ee amantii isaaniitti jabaatu. Anillee akkasuma tajaajilaan ture faarfattuudha nin tajaajila. Garuu kanan gara amantaa kanaa dhufee fi daa'imummaadhaa kaasee amantaa kana ani pheenxee haa ta'uyyuu malee dhugummaan amantaa kana baay'een jaalladha. Namoonni baay'ee duuba waa baay'ee odeessuu danda'u. Namni tokko jalqabaa kaasee yoo jaallate dhugummaa isaa yoo bare malee amantaa ofii jijjiirrachuu hin danda'u. Amantaa jechuun lubbuu jechuudha. Kanaafiyyuu an daa'imummaa koodhaa kaasee amantaa musliimaa baay'een jaalladha. Yeroo salaanni salaatamullee keessi kiyya na gammada maaliif akka ta'e hin beeku. Akkasuma illee yeroo hiriyoonni koo na biraa salaatan osoo wajjin salaate keessi kiyya na hawwata waan hawwuuf dhugummaan ani jaalladhee gara amantaa kanaa dhufee nin jaalladha daa'imummaa koodhaa kaasee maatiin koo amantaa kiristaanaa ta'uyyuu malee kanaafuu jaalladhee dhufee gara amantaa musliimaa. Maashaallah baarakallah fiik. Namni namarraa waan jaalatu qaba. Namarraayyuu amantaa dhiisii amantaa islaamaa keessaa mee jecha haa ta'u gocha haa ta'u shamarran irratti haa ta'u jirnaalii islaamummaa keessaa wanni akkanatti jaalattu maalidha? Namni namarraa waan jaalatu qaba. Amantaa islaamaa keessaa jechoota haa ta'u gochoota haa ta'u jirnaalii waliigalaa haa ta'u dubartoota irraa haa ta'u mee amantaa islaamaa irraa wanni ati jaalattu maali? Jaalatte akkaan. Okay, dhugaa dubbachuu fi amantaa islaamaa kanan jaalladhu takkaffaa guyyaa keessatti salaata yeroo hundaa salaata isaanii baay'een jaalladha. Lammaffaa immoo haala uffannaa isaanii kan irra caalaa kan na mo'atu kan keessa kiyya na dhuunfatu yeroo hundaa yeroon haala uffata shamara isaanii ilaalu baay'ee na booji'a. Dhugaa dubbachuudhaaf mul'isuun of agarsiisuun fuula rabbii duratti hin barbaachisu. Kanaafiyyuu ijoolleen musliimaa gaafa deeman daandii gaafa deeman uffata qaama guutuu uffatu salaata isaanii seeraan salaatu. Kanaafiyyuu suni na booji'eera waan hunda caalaatti inni lammaffaa salaatadha. Bakka kadhannaa guyyaatti hagam akka isaan kadhatanii fi akkamitti akka isaan rabbii isaaniitti ciman yookaan akkamitti akka isaan rabbii isaanii kadhatan. Ni galee kanaafuu suni keessa kiyya na booji'e. Gaafii sadan gugurdaa isaa si gaafadha. Anaafsis nuufis waan nagaa ta'eef namaafis qulqullina waan ta'eef akkasitti hin dhagamne jechuu barbaadeeti. Maali jennaan dalagaa kanarra waan gara waggaa 27 tureef duuballee waan jedhamu waan beekuuf anaaf rakkinni hin jiru. Meebii ati haarawaa waa akkasitti hin dhagamneef. An jechallee bareera, gochallee bareera, hidhaas bareera, hiikamus bareera. Namni asirra arge maaf mukure asumarratti waan an jalqabe na see'a. Abu Yahya uumaan baatiin namni balbala nama cufate bari hin qaxxamaa uumaan baatitti gadaa Oromooti as jira bar. Tijjoo as jira bar. Ayyee gaafiin tokkoffaadha. Sari. Gaafiin tokkoffaadha. Akka islaama taatu qaamni maallaqa sii kafale jira. Ani nama maallaqa naa kennes hin qabu. Rileeshinii mayyuu badaa hin qabu waan. Walumatti walumaa galatti barakaa rabbi isaa godhu. Maali jennaan anaaf sii illee ta'a wanni waan jedheef qabaa duranaa sii gala. Gaafii lammataa qaamni akka islaama taatu wayinsi sodaachise si dirqi jira. Namni tokko illee hin jiru. Sadaffaa jaalala keessa galtee yoo islaama taate malee sin fuudhu namni sin jedhee. Hin jiru. Barakallahu fiik. Gaafii xumuraatii yaaftan teetii sooretti ifa biraamaaf hafte akkaan wal jaalatta jedhani. Sooretti ifa ani duraan maatiin ani keessa galaa ture amantaan isaanii hin beekamu. Amantaa kiyya jijjiirradha na gargaaruu dandeessu anas keessa waan hin jiruuf akkamitti akka salaatan illee beekuu hin danda'u. Humaata akkallee hin beeku kanaaf na gargaara ani amantaa akka jijjiirrachuun barbaada jennaan. Amantaa kee jijjiirrachuu dandeessa garuu salaata mana kana keessatti salaachuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu yoo barbaadde deemi yoo barbaadde immoo waan akkuma duraatti jiraadhu naan jedhan. Kanaafuu
ani amantaa kiyya rabbi tokkichatti amanuuf jedhee bakka dalagaa na jaallataniif na kabajan dhiiseen bee amantaa kiyya jijjiirrachuuf jedhee isee. Allahu akbar. الله أكبر تكبير الله أكبر نمي كما تكوف إبجهاكن سارة الله أكبر جناب الرئيسة بارك الله فيكم جتشا كانوا الفاتو جزاكم الله خيرا عن في تقديرا شيخ